ani ka jedhu bar kana dhibe sa'aadaatu roozaa soquu dhufte moo sayidoo poolisii qabsiisuu dhufte moo aayyuudhaan waltumuu dhufte mucaa kan intala kana hin beekti akka jecha takka hin dandeenye haasofni sa'aadaan haasofteen har'aa nama hin gammachiisu roozaa soquu fi dhimmi biraa garaagarummaa qaba indoon sayidoo si shakkinee jette dubbiin shakkii kun immoo tuyyuu eenyuun fida aayyuu shakkii keessa naqa sayidoon anallee akkatti fuudhee roozallee tarii fuudhee guritti dhoysinna sayidotu dhoysee jettee balaa buufte jechuudha. Maal jechuudha kun wanna hin eegamne wanna hin fakkaanne maaliif fakkeessan? Roozaan hiriyoota sayidoo bichaan qabdu namoota hedduu qabdi jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii akkam jirtu nagaadhaa fayyaadha isinii jecha har'a immoo haasofni sa'aadaa baay'ee miira keessa nama galcha. Miira keessallee miira hamaa keessa nama galcha. Tokkoffaa sa'aadan ka biyyaa dhufteef ka baalirraa kaatee hamma adaamaa dhufteef dhimmi isiin qabdu dhimma roozati. Aayyuu irraa maal qabdi? Ani sitti hin dubbanne sayidootti dubbadheetti. Sayidoo fi aayyuun garaagarummaa maal qabdi? Jaarsa qaba. Lammaffaa immoo sayidoo si shakkiinee situ roozaa dhoysee jetti. Innaan illaa edaa namni hin deema malee huccootu deema hin colma namaa kana. Haasawni gizee haasa'amu maarree abbaa roozaa akkasii miti. Akka nama poolisii si qabsiisuu hin jedhani bar sayidoon achirratti dhimmi poolisii na qabsiiftuu takka yakka jechuudha. Maaliif tokkoffaa sayidoon oduu yeroo sanitti ka jalaa cal'isu ta'e nama ofii waan kana keessa jiraatu. Roozan immoo tuyyuu nama daa'imaa miti. Nama sammuu bal'aati bar. Nama guddoodha bar. Nama sammuu guddaati. Yaaddi nama yaadu. Waa'ee poolisii kana maaltu fide? Aayyuun immoo yeroo kanatti miira hamaa keessa galte. Yaa jamaa, yaa jarana. Yeroo haasoftan haasaa keessaa laalladha. Haasofni kun eessa irrallee deebitee viidiyoo isaanii dhumaaf duraa duuba gaafa laatanitti sa'aadan sayidootu qabsiisee sayidootu dhoyse jettee viidiyoo keessatti dubbatti jechuudha. Kun abbaan isiituyyuu waan akkasiin dubbanne isii maaltu isii dubbise? Akka hiriyummaa, akka biyyummaa, akka gandummaa okay. Haasoytu jenne. Har'a viidiyoo kana immoo sayidoon hin beektimoo waan sayidoon irra jiru jechuudha. Sayidoon immoo roozaa daa'iman taane odoo mashaakila kana keessa jiru odoo rakkina kana keessa jiru roozaa asitti dhoysee irra taa'ee ani namni dhugaan shakke mootu kuulanidha malee sayidoon ni jenne. Aayyuun immoo rakkinnatu jira jidduu lamaan isaanii dura odoo intala tana haala amala beektu maaliin haasaa akkasii haasa'uu dandeette? Baay'ee nama ajaa'iba ilmi namaa kuni hedduu takka abbaa roozaa waa hedduu dubbatee jira. Rakkoon roozaa hedduu jira. Rakkoon roozaa garri inni jiru dhimma duyda duuba kaameraa duyda duubatti sahiha. Namni tokko rakkina irratti malee lafatti miti ka dhokatu ka badu ka maatii jaalaturraa akkoo isii guddattirraa haadhaaf abbaa isiitirraa fagaatu maaliin isinitti fakkaata rakkinarraayi. Rakkinna kana mootuyyuu ka furuu qabu takki ummataa takki mootuyyuu maatii inni guddaa maatii warra isii fuudha. Warri isii fuudhe kun hamma ammaatitti qoosaa keessa jira jedhe abbaan roozaa. Hamma ammaatitti na gaafataa jira tokkichi gabbaa'een sooni dhiirsi isii gabbaa'een sooni obboleessi dhiirsa. Ani rakkoo jiru kana dhibbaan dhibbatti wanni shakkeen qaba garuu isinitti himu. Waan shakke kana isinitti himu. Anatu beekaa yookiin isitu beeka. Maaliif jireenya ilma namaa keessatti namni waa hedduu isa mudata dubartii tana. Isin haa galu. Isiin rakkinni isiin qabdu rakkoo guddaadha. Rakkoo guddaadha akkuma abbaan kaameraa duyda duuba haa ta'u jedhe kaameraa duyda duuba haa ta'u callisan malee durallee haasaa kee keessatti yoo ka fahamta yoo ka isinii galu ta'e haasaa isin haasa'ee jira. Haasaa isiniin haasa'e kana keessatti isin garuu fahamuu dadhabdan. Ka fahamu jira kan fahamne jira waa'ee roozaa irratti. Kanaaf wanni isiniin jechuu barbaadu saraaha obboleen kee. Kanaaf jechuudha namni haasaa isaa keessatti eeggatee jecha isaa keessatti eeggatee naamusaan eessatti na baasaa garam na fidaa ka jedhudha. Garuu akkuma isiniin jedhe waa'ee roozaa dhimma biraa qabdi minaamina ka isiniin jedhe immoo haqiiqatan isuma dhimma biraa qabdi. Maaliif yoo jettanii
abbaan illee amma nama kana bira maaliif dhufe roozan isa bira jirti abdiin dhufne achi ka'e isin haa galu. Isheen immoo dhimmi dhufteef keessa isaatitti qabattee dhimma bira. Abbaan kan dhufeef dhimma bira. Saada nama fakkeenyaaf dhimma biraa qabattee dhufte. Dee maal jechuudha? Ayyuun yeroo isiin haasoftu san ayyuun xiqqoo ta'e isii ilaalaa jirti. Saayidootu dhoysee saayidoo bira jirti jennee nuti saayidoo mistira wayii akkatti himamaa akkatti haasa'amaa immoo mistirri nama. Oluma kaatee miidiyaa irratti haay saayidoon icciitii wannu dhoysite wanta kana duuba dhiirsi qoratuu danda'a bar. Dhiirsi isii suni warri dhiirsaa suni nama kan saayidoon jala muree jira. Roozan duute jiraate itti gaafatamaan warra sani. Tokkoffaa gagaltu obboleessa dhiirsaa wajjin gibbii tokko wal ollaa galan. Obboleessa dhiirsaa kana wajjin inni dhiira isiin dubartiidha. Namni walitti zannaa baduu jira. Namni wal dhabuu jira. Barri qolloftee deemtee barri banaa deemtee meeshaan guutuu jira. Guutuu hin jiru. Kuni warra sani rooza waan tokko yoo taate yoo duute yoo jiraattes yoo wanni tokko isii irra ga'ellee kuni beekamatti warra santu itti gaafatama. Abbaan ittiin gaafatamu. Dubartii takka gaaf gabbaatee maatii isii bira erga gabbaate itti gaafataman inni dhiirsa isiiti. Sa'aadaan immoo amma dubbii laaqaa jirti. Bitaa fiddee mirgaa fiddee walitti diraa jirti. Innuyyuu hirrifate haasaa isaa keessatti saayidoonuu hirrifate sarara hirrifate maaliif hirrifanne gaafa ol kaatee isiin akkanattu nuti poolisii finnee dhufuu hennaayyuu jette afaan irraa fudhu. Poolisii maal fiddee dhufta addee tiyya? Poolisii fidanii dhufuun bara akkanaa miti. Nama tokko ragaatti qabaatte warraa poolisii ittiin finne akkamitti saayidootti poolisii fidde. Inda'uun ayyuun gisee tokko yoo ilaalan bar jabduudha. Maaliif hedduu taka'anii hambaqqa injiraa miti namni ayyuu nama akka isin cimtuu taate. Kottee takka dubartii takkitti kottee isii balbala isiitti irra baasuun feetu amma bakka argitee jirti. Nama jireenya isii diigu nama jireenya isii diigu. Nama gaarii isii yaadu nama gaarii isii yaadin argaa jirti. Kanaaf jechuudha hordoftoota kabajamtoota keenya wanti nuti isin jechuu barbaannu haasa'a keessan taragagga haasa'a keessan eessa nageessaa beeka. Ay beekamtii qabaadheef yookiin immoo maal jechuun hin barbaachisu laazima beekamtii rabbi kan namaa kennu. Jaalattus jibbitus isiin roozaa dubbattus ofii yoo dhimma biraatiif deemtus amma sa'aadan fakkeenyaaf erga dhimma biraatiif deemte waalee poolisii saayidoo qabsiisuu dhiisa wala muktaar wala jinni wala jaankan hin barbaachisu. Waa tokko hin barbaachisu saraaha jechuudha. Maa yoo dhugaa dubbanne wayyoo takka wanni poolisii saayidootti fidduu hin jirtu wanni poolisii muktaaritti fidduu hin jirtu. Kun immoo dhimma siyaasaa biraa keessa galuun hin barbaachisu. Kabajaan mana namaa dhufte kabajaan bulte kabajaan bahuu qabdi. Wayi oduu amma saayidoon achi jiru fakkeenya bakki baatee algaa bulte hin bultu.